Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota keenyaa fi hordoftoota keenyaa jaallatamoo fi kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu isinii jecha kunoo har'a viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufe viidiyoo kana keessatti wanta nuti ilaallu kan hojjennu jechuudha. Akkaataa itti chestii keenya guddisnu jechuudha. Chestii jechuun isa kanaan akkuma kanaan dura isiniif dhaame qaamni keenya kun hundumtuu boca qaba garuu isteeppii isa sana immoo isteeppii garaagaraa immoo ni qaba jechuudha. Yeroo darbee kan baayisipsii isa kanas hojjetee ture, tiraayisipsii isa kanallee isin hojjetee ture. Kunoo har'a immoo kan chestii keenya ittiin maal ittiin guddisuu dandeenyu isiniif qabadhee dhufe hanga dhumaatti na wajjin turaan isin jedha. Namoonni chaanaalii keenya sabskiraayib godhee asumarraa sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isin jedha. Video kan hanga dhumaatti na wajjin turaa gara hojii kanaatiin isin ceesisaa. Ufega dugaleza zoto fatu Randa sumatu jibite lavaga desite sibite Obsinera 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 Sagesa darbega paravakatu Ufega dugaleza zoto fatu Randa sumatu jibite lavaga desite sibite Undir radiba Venga tapadana